dhaqanii balbala dura dhaabbatanii balbala nan rukutu. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis ana wajjin in nyaata. Ani ofii kootii mo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irraa akkuman taa'e inni mo'u ana wajjin teessoo koo irraa akka taa'uuf aboo nan kennaaf. Inni mo'u wajjin yookaan teessoo koo irra akka taa'uuf aboo nan kennaaf. Ni kadhadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa kan taate nama hundumaaf qalbiitu gooftaa keenya. Kunoo har'a yaa Waaqayyo du'uu keetiin jireenya nu laattee gooftaa keenya madaa'uu keetiin gooftaa dirmammuu keenya kan fayyifte cabdee caba keenya kan dhiibdee gooftaa Yesuus arrabsamtee akkamii kabajamnu kan goote kee maqaa baddee maqaa kabajaa kan nutti goote ati maqaan kee Kiristoosidha. Waaqa irratti lafa irratti galanni siif gooftaa keenya yeroo kana gara keenya nu gargaari. Anas na gargaari. Anattis dubbadhu. Obboloota kootis dubbadhu. As keessa rakkatanii kan dhufan dhibamanii kan dhufan maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kanaan deebi'ee argatan. Maqaa Yesuusiin deebina. Humna dhiiga Yesuusiin deebina. Gooftaa keenya kottati gara keenya harka keenya qabi. Maqaa Yesuusiin sagalee kanaa gurri dhaga'u. Maqaa Yesuusiin namni sirriitti qalbeeffatee si hubate. Maqaa isin dhukkubni isa keessa hin taa'in. Duuti isaa wajjin olii hin galin. Iyyummaan isaa wajjin olii hin galin. Abaarsi isaa wajjin olii hin galin. Bara isaanii yeroo isaanii ati eebbisi. Warra fuula keetti isaanii si dhaga'an kana kunoo sa'aatii kana humna dhiiga Yesuusiin irreen fayyisuu keessaanii wajjin akka ta'u ansi kadhadheera. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin. Ameen. Yaa obboloota koo macaafaa qulqulluu kana keessatti kan arginu macaafni caafame kun waa'ee dhufaatii Kiristoosidha kan inni dubbatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ergaan kun waldaan Laodiiqeyaatti ergameetudha. Waldaan Laodiiqeyaa kun gorsa gurguddaa waldaa kana keessatti gorfamata. Ani balbala nan rukutaa'edha. Balbala kee dura hin jira. Balbala dura dhaabbadheen jira jedha. Har'a waldaa hiikamsaatti waldaa garaa garaa irraa kan dhuftanitti kan Waaqayyo dubbatu balbala kee dura akka Waaqayyo jiru. Balbala kee yeroo yerootti Waaqayyo dhufee karaa garaa garaatiin akkasitti dubbachaa jiru. Rurrukutuu jechuun akkamitti isa jedhamuuf dubbii isaatiin rurrukuta Waaqayyo. Ergaadhaan dhufuu danda'a. Ergaa addaatiin dhufuu danda'a. Akkasiin jedha Waaqayyoodhaan dhufuu danda'a. Xiqsii garaa garaatiin dhufuu danda'a. Itoo moobaayilota keenya dingata banannee jirru ituu tiiktookii haala garaa garaa waan tokko tokko miidiyaa kana sooshaal miidiyaa kana qoruun dubbii Waaqayyoo arguu dandeenya. Yeroo kana inni dubbatame kun anatti dubbatame jennee wal gashachuun dirqamadha. Mata duree ani qabadhee dhufee moo'icha argachuudhaaf yookaan haboo argachuudhaaf Yesuusiin ol gashadhu. Haboo argachuudhaaf Yesuusiin ol gashadhu. Mata duree jedhu irratti dubbata. Yesuusiin ol gashachuun bu'aa inni qabu maali yoo jettan aboo argachuudha. Warra aboo argataniif maaltu tasa jedhuuf dhawaataan itti adeemna. Kutaa kana keessatti akkana jedha. Ani balbala kee duran jira. Nama sagalee koo dhaga'ee balbala anaaf baneef maal nan godha ol nan lixa yookaan ol nan seena jedha. Balbala kamiyyoo ta'u haala rakkisaa ta'uu danda'a. Amala rakkisaa ta'uu danda'a. Balbala kee bantee yoo ati isaan ameen yoo jette balbala kee bantee akka fayyisaa lubbuu keetti yeroo fudhatte iddii akka fayyisaa lubbuu keetti fudhatte immoo oolchaa of kalchaa akka inni ta'e amantee erga fudhatte booddee isa sodaachaa yoo jiraate Yesuus Kiristoos wanti daangessu hin jiru. Iyyummaan hin daangessu. Dhukkubni hin daangessu. Soorummaan hin daangessu. Argachuu dhabuun hin daangessu. Bareeduu fokkisuun hin daangessu. Dheerachuu gabaabbachuun hin daangessu. Fira qabaachuun fira dhabuun hin daangessu. Abbaa dhabuun haadha dhabuun isa hin daangessu ol seena. Warra isa amaniif warra isatti amaniif ol seena.
ol seenee maaddii isaatti immoo maaddii isaa irratti nan argama maaddii isaatti nan taa'e maaddii isaa irratti maal nan godha nan argama isaa wajjinis maaddiitti nan taa'a inni sana wajjin maal hin godha in nyaataa jedhe maaddiin jedhamu kun maaddii akkamiiti yoo jettan maaddii garaa garaa godhachuu dandeenya inni barnoota irra jirtu barnoonni sun siif maaddiidha inni hojii irra jirtu hojiin sun siif maaddiidha maaddii yookaan gabatee irratti nyaanna jechuudha inni daldala irra jirtu daldalli siif maaddiidha garuu Yesus Kiristoosin gaafa wal galchattu maaddii kee irratti argama jechuudha yoon qottate yoon daldaltate irratti si argama yoon barattate irratti si argama hojii guyyaa hojjettate irratti siif argama hojii mana namaa hojjetta yoo ta'e irratti siif argama maqaa Waaqayyoo bara baraan ajajamu si wajjinis nan nyaadha yookaan anaa waliin taanii maaddiitti dhiyaachuu waa tokkoon isinitti himu Yesuus wajjin hojjechuu Waaqayyo wajjin hojjechuun barbaaddu isa ol gashadha yoo Yesuusin ol gashanne hafuura qulqulluu yoo ol gashanne erga bara kana waan baay'eetu jira yaafroo tokko wantoota baay'eetu jiru bara kana inni kaan dubbii Waaqayyootti qoosaa inni kaan lissaanitti qoosaa inni kaan faarfannaatti qoosaa inni kaan ergaa darbutti qoosaa inni kaan lallabatti qoosaa warra akkasii kun warra Yesuusin sagalee isaa dhagaanii ol gashachuu didan cufatanii warra qoosan jechuudha kutaaruma kana keessaa mul'ataa Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 26 hanga 40tti dhaqaatii dubbifadhaa warra isa simataniif maaltu ta'a yoo jettan ani gara dhumaa isaan dubbadha akkas jedha ishin jedha akka namicha maamota dhaqee achi yeroo inni deebi'u warra dammaqanii isa eegan yeroo inni balbala rukutu maamonni gaafa dhufan yookaan misirichi gaafa dhufu gaafa balbala rukutu sagalee gaafa dhagaan warra dammaqanii eeganii mana banan ta'a warra dammaqanii isaa wajjin mana eeganiif inni ittiin gammada isaan carra qabeeyyidha isaanii wajjinis maaddiitti hin taa'e kana duwwaa miti baay'ee sin ajaa'iba isaaniifis haboo hin kennedha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu yoo isaan gammadanidha yoo namichi dhufaatii ture hanga halkan walakkaatti iyyuu hanga iyyan daanqootti iyyuu yoo inni ture iyyuu warri obsanii eeggatan agammadanidha warra maal godhan warra obsanii dhufaatii isaa eeggatan warra irribni hin gowwoomsine jechuudha irriba jechuun maal jechuudha irriba jechuun dhibaa'ummaa jechuudha dhibaa'ummaa hojii foonii keessa kan kufan hojii garaa garaatiin kan kufan cubbutti kan kufan jechuudha dammaquu dadhabuu kadhachuu dadhabuu rafuu jechuun kadhachuu dadhabuudha rafuu jechuun gooftichaa wajjin walii galuu dadhabuudha afaan Waaqayyoof galuu haasa'uu dadhabuudha afaan Waaqayyoof galuu afaan maaliiti Oromiffaa moo Amaariffaan Ingiliffaa moo Armaayikii moo Giriikii dhagaa miti isa kana miti afaan Waaqayyoo dhagahu afaan kadhannaa dhagaa Waaqayyo afaan nama Waaqayyummaa gabataa soota afaan keenya dhagaa Yesuus afaan barbaaddee dubbadhu dammaquu jechuun isa kana Waaqayyoo wajjin walii galuu jechuun isa kana yoo isaa wajjin walii galte yoo isa eegde yoo ture iyyuu jedhu namoonni tokko amma akkasii inuma naa akka katamaa hin raawwatu inuma natti dubbatama hin jiru beerree dammaqi eegi kadhachaa eegi maaltu beeka carra qabeettii taata carra qabeessa taata natti dubbatamee ture natti raajamee ture akkuma kanatti hin fayyidanaan jedhamee ture noo waggaa amma kanaan irra taa'e dhibee akkasitti atiin qullooftanaan jedhamee ture kunoo waggaa amma kanaan irra taa'e Waaqayyo iyyuu hin jiru warri jedhan jiru obboleettii koo Waaqayyo jira obboleessa koo Waaqayyo jira waldaanii kamsaa dhagaa sabi dhagaa Waaqayyo jira Waaqayyo jiraachuu isaa kan beeknu immoo of keessatti hafuurati baafattee gashitu kana qilleensa kana tola kan nu bobbaasu tola kan qilleensa kana nu dhangalaasu Waaqayyo ameen namoonni baay'een yeroo baay'ee kan isaan ittiin yaadanii ilaalanii kan isaan itti Waaqayyoon galateeffachuu dadhaban kan namni dadhabu qilleensa bakkee kana argatee fudhatu tola deddeebisu kanaaf namni galata kee yaa Waaqayyo jedhu hin jiru maali wattan hafuura dheeraa baafatee inuma hin gubadhe eetuu gubatte hafuurati baafatte kanatu si keessa addaan cita ture hin gubanne ati fayyaada hin gubanne ati jirta Waaqayyoon galata dhowwuun nurra jiraatu Waaqayyoon galateeffachuu qabna al tokko sooshaal miidiyaa kanarra wanta deddeebi'u tokko isinis wanta dubbiftanii argitanii namoonni argitan jirtu namicha tokkotu
dhukkuba akka tasaatiin qabamee hospitaala gaafa deemu mana yaalaa gaafa deemu oksiijinii guyyaa shammoo guyyaa lama akkasitti godhani. Gaafatti oksiijinii godhanii fi dhumarra kaffaltii gatii oksiijinii $500 gaafatani. 5,500 yaa gaafa gaafatanu jaarsi kun boo'ee dhiisuu dinnaan dooktorri isaa dhufee akkas jedhe maal taatan waan kaffaltan dhabdanii ani isinii kaffalu waan kanaachi immoo turtanii kaffaluu dandeessu ittiin jedhe. Lakkeen ani birrii qaban birrii dhabee miti jedhe guyyaa 2-3 gidduutti qilleensa askaraa funyaanii oksiijinii naa kenname kanaaf birrii amma kana $1 amma kana edden gaafatame ani nama waggaa 80 wayiiti. Eddiin dhaladhee kaasee qilleensan tola fudhadhu kana kannaaf kenne waaqayyoof maalin kenne ani waaqayyoof maalan baase ani ilaala tola na jaallate akkasatti tolan fayyadamaa oola. Umurii koo amma kanaatti gatii qilleensaa kaffaleen beeku. Itti waaqayyo na kaffalchiise hidaan isaa hammam narragaa mee yaaddaniittu jiranan qilleensa fudhachaa oolu dubbii aduu argachaa oolu bokkaa argannuuf ganna midhaannuu biqishee bona ji'a bashannanaanuu godhee akka kanatti waaqayyo faraqaadhaan nu jiraachifata. Haa ta'uyyuu malee gatiin kun eenyuuf ta'e yoo jettan nama qajeelaadhaaf taanaan warra jallootaaf iyyuu tola kenname. Maqaan waaqayyoo bara baraaf ajajamu. Maqaan waaqayyoo waaqa jiraataa teessoo irratti kabajamu. Jallootumaaf sababii keetiif sababii warra gooftaa ol gashataniif jallootaaf illee aduun bahe. Jallootaaf illee bokkaan roobee tola qilleensa fudhatan. Egaa sittan hima waaqayyo sin ganne waaqayyo sin dhiibu. Haa ta'uyyuu malee ga'een koof ga'een kee maal isa jedhuu fi aduun wajjin jalloonni argatan malee qilleensa gubataa nu keessaa ba'e qilleensi haaraan nuuf hagalu malee oksiijinii kaffaltiin qabne waaqayyo nuuf haalaatuyyuu malee jallootaaf isa kennuyyuu malee iddoo tokkotti waa jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 sanarraa iddoon dubbisee dhumarra yoo dubbifattan maal jedhaa haboonan kennaaf jedhe warra kamiif teessoo koorra akkanaa wajjin ta'anii maal nan godhe aboonan kennaaf warra ol nageessatanii jalloonni bokkaa argatan aduu argatan malee qilleensa mijataa akkana nu wajjin fudhatan iyyuu malee teessoorra taa'u jireenya bara baraatti galuu matumaayyuu aboosaa dhumarra yoo dubbifattan maal jedhaa haboonan kennaaf jedhe warra kamiif teessoo koorra akkanaa wajjin ta'anii maal nan godhe aboonan kennaaf warra ol nageessatanii jalloonni bokkaa argatan aduu argatan malee qilleensa mijataa akkana nu wajjin fudhatan iyyuu malee teessoorra taa'u jireenya bara baraatti galuu matumaayyuu aboosaa hin argatan amma Yesuusin akkas ol gashatanitti ilaa hankwaakwaan jira yookaan rurrukutaan jira warra sagalee koo dhaga'ee ol nagasheef ameen kaa akkumani teessoo abbaa koo bira akkuman ta'e isaanis ana wajjin teessoorra hin taa'u akka isaan ta'ani ana boosaaniif nan kenna jedhe haboo argatta obboleessa kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaaftanii yeroo amantan yeroo dubbifattan garaan keessan maal hin ta'in jedha irraafamin jedha waaqayyotti maal godhaa amanaa anattis maal godhaa amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira baay'ee iddoo jiru sana argachuudhaaf iddoo dhossaa sana gooftaa ol gashachuutu nurra jiraata. Haboo arganna haboo maal irratti arganna wanni tokko mootummaa inni guddaan mootummaa waaqayyoo keessatti teessoo irra taa'uuf Yesuusii wajjin guddachuuf amma Yesuusitti guddachuuf qixa Yesuus taa'uuf iddoo Yesuus taa'uuf haboo arganna jechuudha. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaa. Biyya mootummoota gamtooman keessatti paasteroonni luboonni akka keenya hin fattashamani. Beeta mangistii yoo dhaqan Waayit Haawusii yoo deemanii utuu hin fattashamin ol galu. Maaliif? Haboo qabu. Haboon isaanii maal?
waan nama balleessuun baatan waan nama fayyisu malee. Dubbii nama rifaasuun dubbatan dubbii qajeelinaa malee. Kanaaf ol galu biyya keenya hin jiru dhimma kee paasterii taatee maal taatee nama maalii taatee hin jiru inuma fattashamta. Biyya guddate biyya waaqayyotti dhiyoo jiru biyya guddatanii akka kanadha. Hin sodaatama namni waaqayyoo. Namni waaqayyotti ol gale namni waaqayyo keessa isaa jiru hin sodaatama hin kabajamas maqaan waaqayyoo bara baraan ajajamu. Haboo isa jedhuuf hin jedha haboo qabachuu namni waaqayyoon qabu haboo qaba. Namni gooftaa Yesuusin ol galchate haboo qaba. Maal irratti? Tolcha yookaan falfala irratti, dhukkuba irratti, du'a irratti, gidiraa irratti, muddama irratti, beela irratti haboo qabda. Haboo qabda dhugaa waaqayyo. Raa boofti sin rakkisu, jawween sin rakkisu, ilbiisi lafarraa sin rakkisu. Waamee akkasitti qaaman maqaa kee waamanii sitti daggaman halkaniif guyyaa sitti qaaman iyyuu sirratti aboon argatan si taboo irratti qaba waan ta'eef. Obboleettii koo obboleessa koo maaltu si rakkisaa jira maalitti yaaddaa jirta dhiphachaa jirtaa muddamaa jirtaa laata kanan ta'e sanan ta'e yaaddoo gurguddaa keessa jirtaa misiraachoo ergaan sii qaba. Ati nama waaqayyoo taate haboo argattee jiraachuuf waan si yaaddeessu sana mo'achuu barbaadda yoo taate Yesuus Kiristoosiin ol gashi. Qorichi isaa kanumadha. Ituu garaachis rakkisu Yesuusumaan ol gashi. Ituu kaleensi rakkisu Yesuusumaan ol gashi. Ituu dhukkubii jaafilkaanis rakkisu Yesuusumaan ol gashi. Ituu rakkoon fuula kee irratti babba'ee jiru Yesuusumaan ol gashi. Ituu haala garaa garaatiin rakkachaa jirtu Yesuusumaan ol gashadhati. Gaafati Yesuusin ol gashatte jarri kun iddoo gadhiisu gooftaadhaaf. Haaleluyyaa. Iddoo gadhiisu. Dhuguman siin jira iddoo gadhiisu. Buleettii keef kadhachaa jirtaa Yesuusin ol gashiif. Abbaa keef kadhachaa jirtaa Yesuusin ol gashiif. Haadha keef kadhachaa jirtaa sanyii keef kadhachaa jirtaa biyya keef kadhachaa jirtaa nageenya biyyaaf kadhachaa jirtaa Yesuus ol gali jedha noori jedha abbaa kee tari'ata yoo ta'e illee Yesuusin ol gashati bakka isaa bu'u haadha kee tari'ata yoo ta'e illee Yesuusin ol gashi mucaa kee tari'achaa jira obboleessa kee tari'achaa jira yoo ta'e illee Yesuusin ol gashati kottu noori mana keenyatti noori karaa koo ol galee Yesuusin ol gashi Yesuus Kiristoos ol galee jennaan dhuguman siin jedha gaaffii sanyii keetiif deebiita. Gaaffii sanyii keetiif deebiita. Kanaaf ani karaadha, ani dhugaadha, ana malee karaan gara abbaa keessi tokkollee hin jiru jedhamiti. Waan barbaachisaa ta'u mootummaa waaqayyoo fedha kan wangeelaa amananni. Mootummaa waaqayyoo argachuufiti wangeelaa amananni. Abbaan barbaade waan barbaade maqaa garaa garaa sirraa qaba. Amantiin kee sirrii miti siinaa jedhu. Inni itti sagaddu kun Kiristoos sirriidha. Wangeelli sirriidha. Gaaf tokko nama tokkoon gooftaan keenya akkas jedha. Ituu karaa deemuu namichi Zakkiyoos jedhamu tokkotu Yesuus karaa deemuu waa'ee Kiristoos gurraan dhagayeeti. Maa'inna sirra darbu wannaanii sagalee guddaadhaan waccitaa ture. Ani namicha maqaan isaa dhaamu kana arguun qaba. Isaa wajjin ol arguun qaba. Isaa wajjin ol baruun qaba. Isuma argee galuun qaba jakootiin jedheeti murteeffate gaaf tokko. Ati murteeffadhu. In murteeffate. Gaafa fiigee bira ga'u waatu sadaangeessa tokko hojjaa isaatu sadaangeessa lama baay'ina namootaatu sadaangeessa itti darbee Yesuusin arguun dadhabe akkati Yesuus kana waliin galfan akkati gooftaa kana wajjin waliin agarre maaltu sadaangeesse hiyyummaadhaa maatii sodaattee yoo namane yoo abbaa konnaa baara haadha konnaa baara jettee waan sitti ma Zakkiyoos akkas godhe eddii namni daangeesse eddiin numtu hojjaan isaa sadaangeessee muka shoolaa yookaan arbuu tokko argatee yaabbate argeela falatti ni Yesuusin arguudha kunis achitti gaafa ba'u ituunni Yesuusin hin argin Yesuus dursee isaa arge hoorraa maajaanaa irratti kilaaraa dalaboosiyaa eenyutu dursee isaa argen jedhee Yesuustu dursee isaa arge gaafa arge maaltu ta'e gaafa Yesuus nama argumee jiranan iddoo jiranii gadi bu'u haala irra jiran ilaa ajajni isaa si arginaan ajajni isaa waa tokkodha. Haalatti irra jirtu sirrii miti yoo ta'e gadi bu'eedha Yesuus. Gadi bu'i mana kee oolaa si wajjin mana kee seena yaa Zakkiyoos dafi muka kana saltuuf rarraafte kanarraa maal ta'e gadi bu'iitti. Zakkiyoos itti yeroo hin fudhanne innis dafee gadi bu'e. Ameen. Sagalee qoda keessa balbala isaa naa baneef maal nan godha ol nan lixaadha dubbii. Balbala isaa gaafa laphee isaa kana gaafa banu dafee gadi bu'e. Yesuusin harka qabate. Yesuusii wajjin ol simatan. Achi booddee adeemsi karaa silaarraa gara kamidha? Gara mana Zakkiyoos. Gara isa namni daangeesse. Gara isa haalli daangeesse. Gara isa uumamni daangeesse. Ameen kaa. Uumamaan gabaabinni isaa
isumatu daangeessa akka Yesuusin nama gidduutti nagarreef. Yesuus garuu cabsee dhaqe. Namni san daangeessina Yesuusin. Hojjaan Zakkiyoos san daangeessina. Wanti Yesuusin daangeessu waa tokko ture. Ituu lakkan hin barbaadu lapheen isaa cufaadha ta'e sagalee isaa akka dhaga'een hin barbaadu jedhe ta'e Yesuus gara mana namichaan nama. Eeyyama kee gaafata Yesuus. Ameen kaa. Fayyuu barbaadde yoo ta'e eeyyama kee gaafata. Si fayyisuuf eeyyama kee gaafata. Maal yoo ta'an namicha isa eeyyama Barximeyoosiin eeyyama isaa gaafate. Maal akkan sii godhu barbaadde naan agartuu koo naa deebisi. Ifa naa deebisi. Fayyuu barbaadde taanaan of eeyyami. Eeyyamamtuu ta'eef. Eeyyamamaa ta'eef hafuura qulqulluun mijadhaa yeroo tokko. Zakkiyoos hin mijate. Kanaa booddee manatti dhaqee ol gale. Gaafa mana galu Yesuus akkas jedhe. Haboo tokko laateef Zakkiyoosii. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkamitti fayya? Akkamitti isaaf ta'a fayyuun? Akkamitti isaaf ta'a? Mana isaa Yesuus akkamitti seenuun nama kanaaf ta'a? Akkamitti qulqulluu ta'etu jiru mana nama cubbamaa seena Yesuus jedhanii warra irratti dubbataniin akkas jedhe hilmi namaa isa bade barbaadee dhufee. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Eessa dhokattee jirta? Eessatti baddee jirta? Eessatti miidhamtee jirta? Si barbaacha dhufe Yesuus. Harka sin qabu dhufe Yesuus. Isin gargaaru dhufe Yesuus. Haaleluyyaa. Ameen. Si barbaachaaf achi booddee akkas jedhe. Zakkiyoos yeroo sana utaalee cubbamaa dhattanii yoon karaa malee namarraa xiqqisee waa fuudhee dhate walakkaattan kaffale walakkaattan kenna qabeenya koo eeyyuuf Waaqayyoof warra deeganiif immoo waan hin qaburraa nan qooda deegani baasee hiyyeessotaaf dhangalaase. Nama kanarraa akkuma inni Yesuusin argee maaltu irraa cabe beektu tokko doodhummaatu irraa cabe. Namni doodni waaqa tolfamaa waaqessa waan ta'eef. Namni doodni namni sassataan mootummaa Waaqayyoo kan isaan ta'u waan ta'eef. Namni waaqa tolfamaa waaqessu jarana mootummaa Waaqootti hin galaare. Kanarraa cabse. Beesiyaa tokko doodhummaan irraa cabse hafuura qulqulluudhaa kanadhaa. Doodhummaan irraa cabse. Sassatuun irraa cabseedha. Harka dhoowwatu moo harka kennu ta'e eebbifama jiranan. Mata dureen koo waa'ee kennaa irra jira miti garuu achirra waan nageesseef hin beeku Waaqayyo. Nama tokkotu fayyada maaltu beeka. Mata dureen koo aboo argachuudha kana irratti saba argatta. Nama kennu ta'e eebbifama malee eeyyee Waaqos na eebbisu. Nama kennu ta'e eebbifama waldaa hiikamsaa dhagaa. Waldoota garaa garaa irraa kan naftan geggeessitoonni dhagaa. Amantoonni dhaggeeffachaa jirtan dhagaa. Nama kennu ta'e eebbifama. Namni asirraata nyaatu. Namni doodhi. Namni yeroo hundumaan qabu dheeboo. Dhugaadha eebbaa wajjin waliin argu. Dhuguman isiniin jedha. Eebbaa wajjin raawwatee erga waliin argu. Maali yoo jettan hin sassataka. Oromoo dhumtuu gaafa dubbatu kadhaan ni sassattu maaliin ta'e? Hin guutuudha. Akka guutu barbaada yoo ta'e hin sassatin. Hin sassatin. Mana Waaqayyoof hin sassatin. Namoota Waaqayyoof hin sassatin. Nama rakkateef hin sassatin. Kenniif malee. Amma sii danda'ametti gargaari malee. Isarraa kan maan hin deebi'a. Zakkiyoos hin kenne. Gaafa kennu Zakkiyoosiin akkas jedhe. Manni kun irraa kaasee maatiin kun maal ta'e? Eebbifameera. Mana kanaaf yookaan maatii kanaaf maal ta'e? Fayyinni ta'eera. Mee maatii kootiif fayyinni ta'eeradha. Sanyii kootiifidha. Abbaa kootiif harmee kootiif warra abbaa faana qabdan. Warra obboleettii obboleessa qabdan. Warri immoo qofaa kootettan hidda dhalootaan dhabdan waan ta'eef sanyii koof qomoo koof eebbi fayyinni ta'eeradha sagalee baasa. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin fayyinni isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Haara galfeen isiniif haa ta'u. Boqonnaan isiniif haa ta'u na dhiiga Yesuus. Jarra kanaaf namicha kanaaf kan ta'e maatii kanaaf kan ta'e gaafa Yesuus ol galee dhaafroo tokko. Baay'een keenya Yesuusin ala dhaabne mana keessaa waccina. Baay'een keenya gooftaa hafuura qulqulluu ala dhaabne ergaa qullaa ala dhaabne mana keessaa ofii keenya waccina. Aniifati qofaa wacuun waa hin baasu. Aniifati qofaa iyyuu waa hin baasu. Faarfannaan kee qofaa faarfattee waa hin baasu. Hafuurri qulqulluu yoo si faarfachiise malee. Eeyyitee waa hin baasu yoo Waaqayyo si dhaga'e malee. Yesuusin ol gashan isaa wajjin haasa'i. Buleettiin keenya faarfattuu yaadaniin akkasitti. Dhimma koonsii wajjin godhadhaa Yesuus fayyisaa waa'ee koosii nama dheessisaa hundumaa dhiisee namni si wajjin mari'atu hin dogoggoru hojii isaa hundaatti milkaa homaan rakkatu waa'ee koo waldaa naasofsiisu waa'ee naan baasu tumaa cabsee nama dheessaa kanaaf hon dubbadhu waa'ee koo biyya naasofsiisu
waa'eenaan baasu ittumaa cabsee nama deessa kanaafoon dubbadhu. Haleluuyaa. Sagaleen kun sagalee dinqii. Yesuusii wajjin isa ol gashadhu isa wajjin haasa'eeti. Waaqayyoon haasofsiisuudhaaf keeroof hin barbaachisu. Keeroof hin barbaachisu. Simaa baloo hin barbaachisu. Kallattiidhaan waaqayyoon arguu hin dandeessa. Garuu rakkinni guddaan maal? Isa gadi ittisuudha. Balbala keenaa bane. Balbala keenaa bane. Iddoo iddootaa keessatti yoo irratti dubbifattan balbala keenaa bane waliin galaa jennaan maal jette? Anoo miila dhiqadhee maal ta'eera? Anoo rafeera. Karaa booddee ka'uu hin danda'u. Ani rafeera. Miila koo dhiqeera. Ka'uu hin danda'u. Maaloo naa bane. Siif fixeensi na rukute. Siif jedhee waan baay'ee ta'e. Siif qorri na dha'e. Maaloo naaf bani. Urgooftuu gaarii qabadheen dhufee naaf bani. Jireenya kee urgeessuu dhufa Yesuus gaafa dhufu. Harka duwwaan dhufu mana kee hojii haaraa qabatee dhufu. Balbala haaraa banatee dhufu. Eebba haaraa qabatee dhufu. Waan baay'eedhaan gara kee dhufu. Haalati mijatu itti sana mijeessuudhaaf dhufa Waaqayyo. Ol gashan. Rurrukutee dadhabee gaafa inni sokku jaalallee ishee akkas ta'e eddiinni sokkee sagalee isaa dhageessee isuma natti fakkaata immoo jette. Kaatee barbaacha gaafa deemtu warri mandara eegan waardiyyaa yeroo sanaa duriyyoonni mandaraas itti taphatan irreeban isheen immoo akkas jette. Jaalallee koo argitaniittu laatatte. Maali jaalalleen kee kan namaarraa addaa? Haa jechuudha jedhanii gaafa qoosan maalittiin jette? Eeyyee kan namaarraa addanni. Hojjaan isaa qofaa isaa 10,000 gidduudhaa mul'ata. Rifeensi isaa gurraacha akka quurrooti. Haleluuyaa. Nanni isaa diimaa akka warqee calaqqisa. Dhaabbanni miilla isaa irree isaa kun akka buttujjii warqee irraa hojjetame jette. Ameen jedhaa. Haleluuyaa. Hin caala Yesuus. Manas rakkise kana hin caala Yesuus. Haalas rakkise kana hin caala Yesuus. Isa maqaa kee irratti daggamu kana hin caala Yesuus. Isa si abaaru kana hin caala Yesuus. Isa si areechaa jiru kana hin caala Yesuus. Isa bilbilaan si rakkisu isa bilbilaan si ari'atu kan sin arga sin ajjeesa sin balleessa maatii kee ajjeesa obboloota kee ajjeesa sin jedhu kan isa siin jechaa jiru kana hin caala Yesuus. Haleluuyaa. Hin caala. Ol gashadhu malee Yesuus hin caala. Yesuus hin caala. Irra deebi'een dubbadha. Yesuus hin caala. Haleluuyaa. Nama hin taatu siin jedhu lakkati nama taata. Nama si taasisa innati filatte kun innati sagalee isaa dhagaa jirtu kun nama si taasisa. Yesus hin caala. Irra deebi'een jedha Yesus hin caala. Ragaadala sakraadiina janamasiya. Caalu Kiristoos guddummaa Kiristoos karaadhuma waldaa hiikamsaa kana dhuga waan baay'ee mirkaneeffannan. Ijoollee dhumti qilleensa irraa walitti dhufanii waaqeffatan walitti dhufanii guruppii uumanii wangeela lallabanii wangeela dhugaa ba'an kun Yesus caalee argameennaan kunoo waldaan lafa qabattee lafarratti iddoon aarsaa ijaaramee lafarratti kunoo paasteroonni qacaramanii wangeelaawwanni qacaramanii lafarratti tajaajiltoonni garaagaraa haala dinqisiisaatiin lafarratti Waaqayyo waan haaraa godhaa jira. Ilaalaa ture tokko waggaa 20 fuula dura waggaa 20 fuula dura waggaa 15 fuula dura waggaa 10 fuula dura namoonni baay'een biyya ambaa biyya arabaa biyya garaagaraa gaafa dhaqan ispeeshaali biyya arabaa gaafa dhaqan inni kaan maraatee gala inni kaan du'ee dhufa maal jennaan seexana tachitti gala. Manni isin keessa jirtan kun mana salphaa isinitti fakkaate gimmaashi keessan baay'een keessan manni isin keessa jirtan mana daabiloosiin guutedha. Mana seexanaan guutedha. Mana waaqa ormaa waaqessuudha. Warroota ormaati. Yesuus Kiristoos gooftaa. Warra ormaati. Ormootatu jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ajajamu. Isaan gidduutti garuu Waaqayyo sin danda'e. Dhiifama bishaan hin dhuge. Isaan gidduutti Waaqayyo sin danda'e. Haboo sinii laateeti. Namni jawween dhufee rakkisu hin jirtu amma. Nama boofti dhufee rakkisu kana durreen irraa marrachaa bultu. Kan bineensi rakkisu. Bookeen kan rakkisin biroonni garaagaraa deebi'anii fani kan sagalee akka namaas hin dhageessan hin jiranii. Yesuus taboo irratti sii laatee hafe. Ameen. Haboo qabdaati. Kadhata kana taboo irratti sii laate. Kadhata qilleensa kanarra deddeebitu haboo irratti sii laate. Duroomtee sooromtee galta malee duutee hin galtu. Ulfaattee kabajamtee galta malee salphattee hin galtu. Qaanoftee hin galtu. Dhuguman siin jedha. Dhuguman siin jedha. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin salphina oolteettaati. Sagalee makkana dhaga'uu keetiin salphina raafteetta. Sagalee makkana dhaga'uu keetiin du'a raaftee galta. Har'a kunoo dhufee irra darbee dhufee lafarratti bu'aa ta'e biyyaaf bu'aa ta'e kunoo irratti achees deebi'anii ijoolleen keenya
waldaa lafarratti saaqamee kunoo dinqiin ta'eera. Waaqayyo waan haaraa hojjechaa jira. Kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni asirra jirtan geggeessitoonni iftuunfaa warroonni garaa garaa hundumti keessan jirtu asirra Waaqayyo kan isin gargaaree jirtan hojjetoonni sirriin asirratti jirtu dammeenfaa jirtu namoonni baay'een jirtu iddoo kanarra Waaqayyo isin gargaaree jirtu. Waaqayyo isin gargaaree jabaadhaa hojii Waaqayyo hojjedhaa. Kanaaf fira tokko warroonni akka carraa taatanii gara gooftaa kanaa dhuftan reefu yookaan affeeramtanii kan dhuftan musliima keessa waaqeffataa keessa akkasuma ortodoksii keessa meesasin waaqessatan ilaalla waan inni namaa godhu laallattanii kan dhuftan kan inni namaa godhu tokko Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu kee gootee gaafa fudhattu Yesuus Kiristoosin jiraachisaadha isaan malee karaan hin jiru jettee 99 waamuu dhiiftee Yesuus Kiristoos qofaaf hafuura qulqulluu Waaqayyo Abbaa soostu Sillaasee duwwaa gaafa waamtee jettu haboo argatta mootummaa Waaqayyootti galta jireenya bara baraashii kennama.